Yo, yeah. Definition 1.1.1 maal jedha definition and example of proposition jedhee jira. Kana haa ittiin laaluudhaaf yaallisaa jechuudha. Consider the following sentences. 2 is even number lama lakkoofsa guutuudha. Kunis proposition number taa'ee jechuudha. Fakkeenya isiiti. Triangle has 4 sides. Triangle maali 3 side qaba malee 4 side hin qabu. Kanaafuu kunni hin ta'u jechuudha. This is not proposition. Empire Menelik ate chicken soup the night after the battle of Adwa. Egaa injifannoo Adwaa boodee jechuudha. Empire Menelik lukkuu nyaatee shorbaa jechuudha. Shorbaa lukkuu nyaatee jedha. Galgala jechuudha. Egaa injifannoo Adwaa booda nyaata jedhaa kun amma daawwitiidha qaba jechuudha. Shakkii qabaa saniifuu propositionii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kun shakkii qaba. Saniifuu Empire Menelik ate chicken soup the night after battle of Adwa kan jedhu it's not clearly defined jechuudha. Dhugaas ta'uu danda'a. Dhugaa ta'uus dhabuu danda'a. Saniifuu waan shakkisiisaa ta'e waan ta'eef kanaafuu propositionii jechuun dandeenyu jechuudha. Diirootti immoo diiroo maal jedhaa? May God bless you jedha. Rabbi si haa eebbisu. Kunis propositionii ta'uu jechuudha. Tasumaa hin ta'u. Tasumaa hin ta'u jechuudha. Give me that book. Kunis propositionii ta'u. Kitaaba sanaa kan jedha. Kunis propositionii ta'u. What is your name? Kan jedhu kunis propositionii ta'u jechuudha. The first 3 sentences are declarative sentences. The first one is true and the second one is false. And lammaffadha false kun dhugaa miti jechuudha. Maaliif jennaan afuriin qabu sadii qabu waan ta'eef the truth values of the third sentence cannot be ascertained because of lack of historical records, but it is kunis dhugaa isaa sana hir'ina waan qabuuf jechuudha. Inni sadaffadha dhugaa yookaan soofitanii adda baasuu hin danda'amu jechuudha. Inni sadaffaa Empire Menelik ate chicken soup kan jedhu kun shakkisiisaadha jechuudha. Shakkisiisaadha. Dhugaas ta'uu danda'a. Saniifuu historikaaliidha waan ta'eef dhugaas ta'uus dhabuu danda'a. Saniifuu clearly defined waan ta'eef dhugaa yookaan soba jennee adda baasuudhaaf hin dandeenyu jechuudha. Truth valuun isaa aanaa waan hin beeknu jechuudha. By it is every form. Either true or false, but not both. Akkammoo formii amma propositionii kan yaachaa dhufnu kana takka turuu ta'uu danda'a, turuu ta'uu qaba, takka false ta'uu qaba. Saniifuu akka isaan propositionii miti jechuudha. Maaliif truth false jennee deebisuu dandeenya waan ta'eef kanaafuu maal jechuudha. Daawwitiidha jechuudha. Daawwitii qaba. Clearly enough himte jechuudha. Ifa galaa miti. On another hand, the last sentences have no truth value. Nduma what is your name? Jikon truth value qabu jechuudha. So they are not declarative yet. Now we begin by examining proposition. The building blocks of every argument. The proposition of a sentence that may be asserted or denied. Proposition in which we're talking about is always whether it's true or false. Proposition jechuudha. Malee takka inni hamaa jiru proposition takka true takka false ta'u.
but it must be have the truth value. Truth value kan jennu gaa amma fakkeenyaaf truth value kan jennu true jechuu keenyaa miti true miti. Gatii isaa sana hin dubbachuu jira malee truth value kan jennu true value miti. Truth value kan jennu takka dhugaa ta'uu qaba takka soba ta'uu qaba yaada jedhu of keessaa qaba malee truudhaa miti jechuudha inni san truth value kan jennu. Waliigallee barattoota proposition in this way are different from questions, commands, exclamation kajechuun adda ta'e jechuudha. Proposition adda ta'e jechuudha. Kun waan akka godhuu dandeenyu jechuudha. Neither questions which can be asked nor exclamation jechuudha. Gaafii exclamation fi questioning has no truth value dha jechuudha. Isaan truth value hin qaban jechuudha. Which can be uttered can possibly be asserted or denied jechuudha. Questioning fi exclamation jechuun warri mallattoo gaafiitii fi akka ajajatta dhalooftoo jechuudha. Akka dhalooftoo raajiidha. May God bless you. Give me that book. Is according to your accent irratti hunda accent kan jecha kee irratti jiru. Give me that your book. Yoo tama isa waan ta'uu dandeessa. Hoggaa haasoftu jechuudha. Give me that your book. Yoo teemmoo sagalee ta'e tooniin isaa kaaftee haasoftu taate kun ajaja jabaadha. Saniif mallattoo raajifannootiin gala jechuudha. Give me that book. Yoo ta'e salphiftee yookaan laaffiftee jettee isa mallattoo raajifannootiin gala. Give me that book. Gaafeetu immoo mallattoo raajifannootiin seentee jechuudha. Exclamation kennu kana. What is your name? Jedhu mallattoo gaafii akkuma beektan inni maali? It is not proposition jechuudha. You cannot determine it is true, whether it is true or false. Adda baasuu dandeenyu jechuudha. Truth or false jennee adda baasuu dandeenyu kan truth value jechuudha. Kanaafuu truth value isaa beekuu hin dandeenyu jechuudha. Only proposition asserts that something is or is not the case. Therefore, only they can be true or false, truth or false to jechuudha. Takka true takka false to jechuudha. Definition 1.1 proposition or statement is a sentence which has truth value, either true or false, but not both. Kana jala moraala sirrii qabadha. Proposition is a sentence or statement is a sentence which or that has jechuu dandeessan which or that jechuu dandeessan filannoo keessan jechuudha. Which or that yoo ta'an that has a truth value. A truth value kan jennu kana a truth value kan jennu true jechuu isaati immoo kana jechuun maal jechuudha karaa biraatiin either true or false but not both. It has truth value kan jennu it has a truth value kan jennu maal jechuudha either true or false but not both. Never both jechuu dandeessan jechuudha. Lachuutu hin danda'u. Garuu immoo takka keessa ta'uu danda'a jechuudha. Takka true takka false ta'uu jechuudha. Proposition yookaan statement jechuun dandeenya. The above definition doesn't mean that we must always know definition if hiikni armoolitti nu kanname kun jechuudha. Akkana jechuu isaatii miti akkam. We must always know nuti yookaan hunda ni beekna. What the truth value is, one truth value hin taate ni beekna jechuu isaatii miti jechuudha. For example, sentences the 1000th digit in decimal expansion of pi is 7 is proposition. But it may be necessary to
to find this information in a website on internet to determine whether this statement is true. Whether this statement is true. هنا 1000 digits decimal expansion of 7 pi is 7 kajo is proposition or proposition imiti how true statement this dambas tanjada website ira argachuu dandeessanii dambaasuu dandeessan jedha. Indeed, for a sentences to be proposition or statement dhugatti jechuudha. Sentensiin tokko proposition yookaan statement jedhamu it is not requirement that we be able to determine its truth value. Dhugatti wanti tokko proposition or statement yookaan proposition jennuun kan hin barbaachisu eenyu we able to determine truth value isaa addaan baasuudhaaf hin barbaachisu jechuudha. Remark godhe kana ijoollee jechuudha. Every proposition kun it is very important point please barattoota bakka tana yelan muraa barreeffadhaa maal jedha remark jedhannu. Okay, every proposition has a truth value, namely true donated by T or false donated by F. Every proposition has truth value. Every proposition has truth value. Don't be confused. Yookaan maal jechuudha? Asitti proposition inni nu kenname kun jechuudha. Proposition inni nu kenname inni kun it is very important jechuudha. True or false irratti inni dhufti gaafiin tuni saniifuu hold it tight please. Jabeeffadhaa qabadhaadha. 2.1.2 irratti logical connectivity ka jedhu kana yeroo biraa laallan itti fakkaata. Ammaaf it is enough for today. Yeroo biraa connectivity kana tokkoon tokkoon kan laallatu jechuudha. Tokkoon tokkoon fakkeenyota wajjin jechuudha. Kan laallatu disjunction jira, conjunction jira, implication by implication jedhee gaa'eetu jira. Tokkoon tokkoon kan laallatu saniif hin rakkatinaa barattoota. It will be clear to you guys. If I say jedheen abdaddaa. Until then, have a wonderful time. Yeroo gaarii qabaadhaa geessanitti. Thank you so much. Yoo yaa